akkuma baratame Nottingham Forest waliinis waancaa fudhachuun barbaada jedhe Ange Postecoglou. Premier League England boru eegaluun Arsenal Nottingham Forest waliin taphataa dilbata darbii Manchuaniin morkii Manchester City fi Manchester United ni eegama. Shifirraa Jaamboo. Space going to open up for him. It will. Liverpool tilmaama shampiyonummaa harka 28.9 Arsenal harka 18.8 Chelsea harka 16.2 yoo argatu Manchester City harka 14.4 Manchester United ammoo harka 2.6 carraa shampiyonii Premier League England ta'uu qaba jedha qorannoon torbee sadaffaa booda ba'e. Tilmaama kana booda boru sadarkaa lammaffaan kan tilmaamame garee Mikel Artetaatiin durfamu Arsenal Fly Emirates Nottingham Forest simataan morkataan Arsenal Nottingham Forest tilmaama kanaan harka 7.9 argate garuu Big Angen City Ground ga'eera. Waggaa lammaffaan waancaan fudhachuu adeeffadhe wanti Nottingham Forest waliin nadaangessu hin jiru jedhe Ange Postecoglou. Tapha jalqabaatiin boru gara London imaluun Arsenal waliin taphachuun eegalaam. Torbee arfaffaa Premier League England kanaan kilaboonni lamaanuu mo'atamuun walitti dhufu. Arsenal Liverpoolin goolii 1-0 mo'ame. Nottingham Forest 3-0dhaan West Ham United injifatame waliin morkatu. Gareen Mikel Artetaatiin leenjuu Arsenal tapha Liverpool mo'ataman irraa jijjiirraa taphattoota akka taasisu eegama. Keessumattuu Gabriel Martinelliin qeeqa keessummeesse booda Eberichi Izen iddoo isaa jalqaba akka irraa fudhatu eegama. Arsenal taphoota 6 dorgommii hundumaan dhiyeenya Nottingham Forest waliin taphateen hundumaa injifateera. Giddugaleessaan goolii 19-2 injifate. Ange Postecoglou taphicha ilaalchise yaada kenneera. Deeggartoonni Nottingham Forest guyyuma jalqabaa kanarraa kaasee akka na jaalattan isin dirqisiisu. Garuu tooftaa taphaa daawwachuuf namatti tolu akkan hordofu hubadhaa jechuun itti dhaame. Tapha Arsenal waliin qabnu miira kilaba waancaa injifachuuf taphatu agarsiisu qabna. Akkuman baradhe kilaba kanaa waliinis waancaa wayii injifachuun karoora kooti jedhe. Taphoota birootiin Chelsea dirreedhaan ala Brentford waliin taphatam. The Blues taphoota 3 hin mo'amne lamaan injifatee tokkoon qixa ba'ee qabxii 7 sadarkaa lammaffaarra jira. Warri kanniisota Brentford taphoota 2 mo'amee tokkoon qofa injifate. Tottenham injifannootti deebi'uudhaaf West Ham United waliin yoo taphatu Newcastle, Wolves, Aston Villa, Everton, Fulham, Leeds, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Sunderland waliin taphatu. Glasses raised. It is time for the derby. Dilbata darbii Manchuan 197ffaan istaadiyeemii Itihaaditti Manchester City fi Manchester United morkiin godhanii gama. Pep Guardiolaan bara 2016 darbii Manchuan jalqabaan yeroo Manchester City durse akkas jedhee ture. Kuni morkii kubbaa miilaa qofaa miti akka tapha buunyaa Muhammad Adii fi Joe Fraser gidduutti taphatamuutiin kana booda darbii Manchuan sadarkaa tokkoon ol ka'eera jedhe. Ta'us sana booda morkiin kun gara tokkotti duufeera. Manchester City erga Pep Guardiolaan Etihad ga'e waggoota 9 darban waancaa Premier League England 6 injifateera. Manchester United ammoo jabanaa Jose Mourinho fi Ole Gunnar Solskjaer as carraa Champions League Europa irratti hirmaachuu argachuun itti ulfaateera. Ta'us yeroo kana kilaboonni lamaanuu akka dur hin jiranii. Manchester City waggoottan lamaan darban gara duubatti sigigaateera. Bara darbe ijibbaata falmatee hirmaannaa Champions League Europa argate. Kilabni magaalaa Manchester United guddichi ammoo seenaa fokkisaa bara itti galmeesse ta'uun sadarkaa 15ffaadhaan xumure. Bara dorgommii 2025-26 kilaboonni magaalaa Manchester lamaan kun jijjiirama haaraan dhiyaachuuf yaalaniiru. Manchester United Ruben Amorim jalatti ganna kana sara fuulduraa qofaan paawundii miiliyoona 200 ol baasee Benjamin Sesko, Matthias Cunha fi Bryan Mbeumo dabalateera. Benjamin Sesko goolii galchuu baatus Matthias Cunha fi Bryan Mbeumo garicha keessatti sochii bayeessa mul'isaniiru. Citizen amajjii fi ganna kana taphattoota dargaggoota hedduu mallatteessifateen ta'us qindoomina akka hin qabne taphoota 3 liigichaa jalqabaan mul'isaniiru. Manchester Cityn tapha tokko qofa injifate. Gareen Ruben Amorim leenjuu Manchester United tapha tokko mo'atee tokkoon qixa ba'e tokko mo'ameera. Darbii Manchuan bara darbeetiin tokko qixa yoo goolabamu taphni tokko Etihaditti goolii 2 daqiiqaa xumuraati irratti galcheen injifannoo Manchester United
galmeesse ammoo yaadannoo dhiyootiin kilaboonni lamaan Premier League England bifa haaraan erga dorgomuu eegalee marsaa 57ffaaf waliin taphatu. Kana dura taphoota 56 Premier League England waliin taphataniin Manchester United 26 mo'atee Manchester City 20 injifatee 10 qixa bahan. Kilaboonni lamaan goolii eegdota haaraa mallatteessifataniiru. Seenii Leemans Manchester United Gianluigi Donnarummaan Manchester City mallatteessan shaakala garichaa waliin hojjetaniiru. Kanaaf taphachuu danda'uuf eegama. Miidhamaan wal qabatee gareen Pep Guardiola dhaallinjuu Manchester City Omar Marmush, John Stones, Raya Cherki dabalatee taphattoota 13 miidhamaa sababoota garagaraan dhabeera. Manchester United Matthias Cunha, Mason Mount fi Diego Dalot taphoota intarnaashinaalatiin booda shaakala taasisaniiru. Garuu taphachuuf dhiisuun hin beekamne. Dilbatuma shaampiyoonii liigichaa Liverpool Burnley waliin taphata. Injifannoo harka dhibbaan kan eegale Liverpool tilmaama harka 28.9 kennameef dhugoomsuuf taphoota 3 darban hundumaa injifatee mirkaneesseera. Alexander Isak tapha jalqabaa isaa ni taphataaf eegama. There's a foul by Darwin Nunez. That's off for Salah. Flighted it beautifully. Salah for Liverpool. Well, he smashed it against the top of the crossbar. Itti fufneetii jirra dhaggeeffattoota keenya oduuwwan liigota gurguddaa Awurooppaatii wal qabatan biraatti waan darbu Laaliigaa Ispeen torbee afuraffaa Real Madrid dursummaa isaa eegsifachuuf Real Sociedad waliin taphata. Torbee kana kaampiyuunitti ni deebi'aaf kan eegamaa ture Baarseloonaan osoo hin milkaa'in hafuun waan Kiraayifitti Vaalenshiyaa kan simatu ni ta'a. Abdurrahmaan La Liga Spain torbee afuraffaan irraa eegalu Sevilla'an isteediyeemii Maastiyaatti Elche simata. Sevilla'an taphoota lamaan jalqabaa mo'amuun torbee sadaffaa liigichaatti injifannootti deebi'ee sana itti fufsiisuuf morkiin taasisuun eegama. Elchen taphoota sadan taphateen kilaboota akka Atletico Madrid fi Real Betis faana qixa bahuun Levante injifachuun isaa Sevillaaf qormaata ta'aaf eegama. Liigichi borus itti fufuun Real Madrid dirree isaatiin ala Real Sociedad waliin morkiin taasisuun eegama. Real Madrid taphoota bara kana taphate hundaa injifachuun qabxii sagaliin liigichas dursaa jira. Amma injifannoo afuraffaa walitti aansuuf qophaa'aa jira. Real Sociedad taphoota sadan darban irraa qabxii 3 qofa yoo argatu sadarkaa 16ffaa irra taa'ee Real Madrid dirree isaa irratti simata. Ga'umsa kilaboonni lamaan amma irratti argamaniinis Real Madrid tilmaama injifannoo olaanaa argateera. Real Madrid tapha kanaan Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga fi Endrick miidhamaan tajaajila isaanii hin argatu. Boruma Athletic Bilbao'n injifannoo isaatti fufsiisuuf Alaves waliin taphata. Bilbao Real Madrid waliin qabxii 9 qixa qabaachuun liigichas dursaa jira. Ga'umsa duraan ittiin beekamaa ture waggootas dhiyoo dhabaa kan dhufe Atletico Madrid ammoo Wanda Metropolitanotti Villarreal simata. Diego Simoniin kan leenjii Atleticoon liigicha mo'amuun yoo eegalu taphoota lamaan darbanis qixaan xumuruun qabxii 2 qofa walitti qabatee kilaboota 3 qofa caaluun sadarkaa 17ffaa irra taa'eera. Villarreal bara kana tapha tokkollee osoo hin mo'amin kilaba imalaa jiru yoo ta'u ammallee Atleticoof qormaata ta'aaf eegama. Getafe Real Oviedo waliin tapha biroo boru taphatamuudha. Dilbata Baarseloonaan isteediyeemii xiqqichaa namoota 6,000 qofa keessummeessuu danda'u waan Kiraayifitti Valenciyaa simata. Baarseloonaan tapha kanaan gara isteediyeemii isaa Kaampinootti ni deebi'aaf eeggamaa turus osoo hin milkaa'in hafuun dirree xiqqaa kanarratti taphata. Hansi Filikiin kan leenji'u Baarseloonaan ammatti qabxii 2 caalamuun sadarkaa afuraffaa irra jiraatus taphoota itti aananiin qabxii akka hin dhabneef morkata. Leenjisaan kilabichaa Hansi Filik ga'umsa torbee sadaffaatti taphattoonni isaanii Rayo Vallecano waliin yeroo taphatan mul'isanitti akka gammanne himuun kunis ta'ee kilabicha tuffanne osoo hin taane carraa fayyadamuu dhabuun qabxii ganne jedhaniiru. Taphataan sarara fuulduraa kilabichaa Laamin Yamaal taphattoonni sarara fuulduraa xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban dhaameera. Liigichi ammareef jalqaba kan jedhe Yamaal dogongora tokko hojjanneerra ammallee nuti warra injifannoo hedduuf taphatu waan ta'eef yeroon nuuf kennamuu qaba jedhe. Osaasunaan Rayo Vallecano, Levante, Real Betis, Celta Vigo, Girona waliin taphoota biroo dilbata taphatamanidha. Wiixata Ispaanyool Maayorkaa waliin taphachuun torbee afuraffaa liigichaa goolabu. Liigichaan hanga yoonaatti Real Madrid fi Athletic Bilbao'n taphoota hundaa injifachuun yoo dursan Girona fi Levanteen ammoo kilaboota qabxii malee imalaa jiranidha.
Sireetliitiin boru Juventus Inter Milan waliin morkiin taasisuun eegama. Leenjisaan Juventus Igor Tudor kilabiin isaanii barana morkataa cimaa akka ta'uuf ni hojjenna jedhanii jira. Abubakar Abdullah. Kostic with the corner. Vlahovic! Kilaboonni waancaa Scudetto yeroo hedduu fudhatan lamaan Juventus fi Inter Milan erga 19 as Serie A Itaaliitiin morkattoota ciccimoo waliiti. Kilaboonni lamaan boru torbee sadaffaa liigichaatiin isteediyeemii Aliyaanzitti morkiin waliin taasisan imala bara kana waancaaf taasisan gamanumaa cimsachuudhaaf kan morkatanidha. Juventus Igor Tudoriin leenjaa barana taphoota lama taphatee injifateera. Chaampiyooniin liigichaa 2023-24 Inter Milan immoo Torino injifachuun liigicha eegalus guyyoota 12 dura Udiniziin injifatame. Amma morkataasaa Juventus mo'achuudhaan gara injifannootti deebi'uudhaaf taphata. Leenjisaan Juventus Igor Tudor kilabiin isaanii waancaa Scudetto barana akka milkeeffatu abdii qaban dubbatu. Morkiin Inter Milan waliin taasisan kun immoo qabxii sadii argachuu kan caalu ta'uu seerani. Inter Milan garee cimaadha, taphattoota muuxannoo qaban hedduus kan hammateedha jechuudhaan nuti cimina keenya irratti buurufannee taphanna jedhani. Juventus erga Gilisan Berman miidhamaan booda taphatti deebi'ee sararratti sa'aatiin caalatti cimeera. Leenjisaan Igor Tudoris Gilisan Premier akka taphataattis akka dursaa taphattootaattis nuuf gumaacha guddaa taasisaa jira jedhani. Dusan Vlahovic gama isaatiin xiyyeeffannoo gochuudhaan taphachuu akka qaban dubbate. Bianconeriiwwan dirree isaatti Inter Milan simatu riikardii gaarii qaba. Taphoota liigichaa 8 darban turiin ittiin Inter Milan simateen tokko qofa mo'atame. Onkololeessa darbe immoo San Sirotti murkii waliin taasisaniin goolii 8 galchuudhaan 4 qixaan kan baane yoo ta'u, tapha lammaffaa isteediyeemii Aliyaanzitti waliin taphataniin Juventus goolii Francesco Consecao galcheen 1-0dhaan mo'ate. Tapha kanaaf Juventus taphataa sirra fuulduraa Consecao miidhamaan akka dhabuutu himame. Lammiin Poorchugaal miidhamaan garee biyyaalessa Poorchugaaliin ala ta'uun isaanii yaadatama. Taphataan sirra jidduu Fabio Mireeti miidhamarra jira. Andrea Cambiasun adabbiin tapha lammaffaa hin taphatu. Gama Inter Milan guyyaa xumuraa jijjiirraa taphattootaatiin kilabichatti kan dabalame Manuel Akanjiin tapha seeraa jalqabaasaa ni taphataaf eegama. Boru shaampiyoonii liigichaa Naapoliin gara Florence mala. Gareen Antonio Conte taphoota lamaan jalqabaa mo'achuudhaan eegale. Ganna kana Rasmus Hooland ergisaan fudhachuudhaanis of cimseera. Romelu Lukakuun ammas miidhamaan hin taphatu. Matteo Politano, Kevin De Bruyne fi McTominay sarara jidduu kilabichaa ni cimsuuf eegamu. Kilabichi erga bitootessa darbeetti as taphoota 14 hin injifatamne. Tapha biraatiin Cagliariin Parmaa simata. Boru Stadio Olimpicotti Roomaan Torino yoo keessummeessu AC Milan Bologna waliin taphata. Lazioon gara Sassuolo yoo imalu Atalanta Lecce Pizan Udinese waliin taphatu. Wixata Veronaan Cremonese Como Genoa waliin taphatu. Itoophiyaan biyya fiigicha fageenya dheeraa meetira 10,000 fi 5,000 akka ispoortii aadaattiin keessatti ilaalamuudhaan biyyattiin waltajjii atileetiksii addunyaan meedaaliyaa warqee 36, meetii 38 fi naasii 31 waliigalaan meedaaliyaa 100 kan argatteetti. As one of the greatest female distance runners in history. Xurunesh Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaam, Hayilee Gabrasillaasee, Masarat Daffaar, Muktaar Idris, Ibrahim Jeelaan jechaa yoo lakkoofne milkaa'inni atileetonni Itoophiyaa fageenya dheeraa irratti qaban olaanaadha. Ethiopia yet again in a 10,000 meters water race. Mo Farah takes second. Waltajjii atileetiksii guddicha addunyaa kanaa marsaa 20ffaa Tookiyoon yeroo sadaffaaf qopheessuun atileetonni Itoophiyaa seenaa dhalootaan wal harkaa fuudhaarraan gaan itti fufsiisuuf eegamu. Shaampiyoonaa kanaan fageenya meetira 10,000 dubaraan Murkiin Gudaaf Tsaggaayee fi atileetii Keeniyaa Beatrice Chebeet adda ta'a jedhamee eegama. Gudaaf Tsaggaayee injifannoo waggaa 2 duraa Angaarii Budaapest ittiin galmeessitee irra deebi'uuf mul'ii ishee hidhattee fiigdi. Atileetiin Keeniyaa Chebeet shaampiyoonii Olompikii fageenya meetira 10,000 fi 5,000 rikeerdii addunyaa qabachuun hirmaatti. Gudaaf Tsaggaayee immoo Olompikii Paarisiin taatee ishee muudate haaloo ba'uuf xiinsammuu olaanaan hirmaattiif eegamti. Dorgommii Daayimand Liigii Sileesiyaan Chebeet injifachuun ishee miira gaarii ittumaaf eegamaa jira. Gudaaf Tsaggaayee shaampiyoonaa atileetiksii 3 darban irrattiin atileetii meedaaliyaa 4 argatteedha. Bara 2019 fageenya meetira 1,500 naasii, 2022 meetira 5,000 warqii, 1,500 ammoo meetii argatte. Bara 2023 meetira 10,000 warqii biyya ishee fiddeetti. Olompikii Paaris irrattiin garuu fageenyota garaagaraa 3 hirmaattus meedaaliyaa keessa osoo hin seeniin biyyatti deebite. Atileetiin umrii 28 Gudaaf Tsaggaayee waggaa 2 dura Budaapestittiin naasii kan fiddeem Ejjigaayyoo Taayyee
Footan Tasfaayee fi Tsiggee Gabra Salaamaa waliin injifannoo gara Itoophiyaa fiduuf eegamaa jiru. Tiibeet fageenyota lamaaniinuu shaampiyoonii ta'uun seenaa Olompikii Paaris irra deebi'uun kaayyoo ishiiti jedhame. Kana dura shaampiyoona atileetiksii addunyaan atileetonni afur fageenya meetira 5,000 fi 10,000 injifachuun seenaa galmeessaniiru. Bara 2005 Xurunesh Dibaabaam, bara 2009 Qananiisaa Baqqalaam, 2011 Viiviyaan Cheeriyoot, bara 2013 fi 2015 Muammar Faaraan guutummaa kana dalaganiiru. Tiibeet erga bara 2015 Viiviyaan Cheeriyoot injifattee atileetii Keeniyaa jalqabaa ta'uuf hirmaatti. Injifannaan atileetii dubaraa jalqabaam shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa, fiigicha daandiirraa addunyaa, olompikii fi qaxxaamura biyya addunyaa mootiitaati. Tiibeet atileetii dubaraa jalqabaam fageenya meetira 10,000 daqiiqaa 29 gadiin xumurteedha. Daqiiqaa 28 sekendii 54 fi maayikiroo sekendii 14 xumurte. Fiigicha miinimaa guutuuf Keeniyaattiin fiigameen sadaffaa ba'uun Tookiyoo irratti hirmaatti. Jaanet Cheppengeetichii fi Agnes Nigeetiich tokkoffaa fi lammaffaa ba'uudhaan hirmaatu. Fageenya kanaan atileetonni Ugaandaa fi biyyoota Awurooppaa ga'umsa gaarii irratti argaman hirmaatanis meedaaliyaa warqii atileetota Itoophiyaa fi Keeniyaa harkaa akka hin baanetu gabaafame. Dorgommichi boru guyyaa sa'a 9 daqiiqaa 30 eegalee fiigama. Shaampiyoonaa kanaan fiigichi meetira 10,000 dhiirotaa dilbata guyyaa sa'aatii 9 daqiiqaa 30 eegalee fiigama. Dorgommii kanaan shaampiyooniin dorgommichaa 3 darbanii atileetiin Ugaandaa Jooshuwaa Cheeptaagaay jiraachuu dhabuusaan atileetiin gonfoo injifannoo gonfatu haaraatu eegama. Itoophiyaan atileetota sa'aatii fooyya'aa qaban hirmaachifteetti. Waggaa 14 booda meedaaliyaa kana gara biyyaattiin deebisuun Tookiyootti seenaa Abbabaa Biqilaa yaadachuuf fiigu. Sa'aatii fooyya'aa addunyaa kana harkaa kan qabu Biiniyaam Maarii Olompikiin meedaaliyaa meetii kan qabu Barriwaa Aragaawii fi shaampiyooniin Olompikii bara 2021 Salamoon Baaraggaa ni eegamu. Atileetonni sadanuu barana Yuujiinittiin tokkoffaa hanga sadaffaa yeroo bahan daqiiqaa 26 fi sekendii 45 gadiin xumuran. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2019 meetii kan fide yoomiif qajeelchaa atileetii biraa eegamuudha. Fageenya kanaan atileetota arfan keessaa eenyu eeggataa akka ta'u hanga ammaattiin hin beekamne. With arguably the best performance of his career, the Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa kana irratti fageenya gufachiisa meetira 3,000 Iraan morkiin atileetota Itoophiyaa fi Morookoo gidduutti gaggeeffamuun eegama. Abbaan rikoordii fageenyaa Lammeechaa Girmaa fi shaampiyoon dorgommichaa Soofiyaan Elbaakaalii ni falmatu dabalata qaba. Tries to find something. He's tired, but I think he's going to do it. Yes! Germak is the new world record holder. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaa Jaapaan magaalaa Tookiyootti gaggeeffamuun fageenya atileetonni Itoophiyaa meedaaliyaa warqii itti eeggatan keessaa fageenyi gufachiisa meetira 3,100 dorgommii dhiiraatiin atileetota 36 dorgommicha irratti hirmaatan keessaa atileetonni 3 Itoophiyaa irraa yoo ta'an abbaan rikoordii fageenyichaa Lammeechaa Girmaan eegama. Atileetiin kun dorgommii biyyaatiin meedaaliyaa warqee fiduu dhabuun akka isa gaabbisiisu yeroo garagaraatti ni dubbata. Lammeechaan dorgommii sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu bara 2019 galiin shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapest irratti lammaffaan xumuruun meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf fideera. Atileet Lammeechaa Girmaa dorgommii dhuunfaa hedduu irratti injifachuun fageenya kanaan atileetii ammatti injifannoof eegamuudha. Lammeechaan dabalataa Saamu'eel Firoo fi Geettinnat Waalee atileetota dorgommichaan qooda fudhatanidha. Fageenya kanaan atileetonni 3 Jarman irraa Frederick Rubert, atileetiin Keeniyaa umrii 17 Edmund Seerumii fi atileetiin Jaapaan Ryuji Muura atileetota taatee dorgommii kana ni ta'uuf eegamanidha. Shaampiyoonni addunyaa atileetiin Morookoo Soofiyaan Elbaakaaliin yeroo 3 injifatee atileetii hojjechuuf gara Tookiyoo imaleera. Soofiyaan Elbaakaalii fi Lammeechaa Girmaa Olompikii fi shaampiyoona addunyaa irratti walitti dhufuun Elbaakaaliin injifachuun ni yaadatama. Tookiyoo irratti eenyutu injifata kan jedhu hawwiin eegama. Rikoordiin fageenya kana atileetii Itoophiyaa Lammeechaa Girmaatiin bara 2023 Firaansitiin daqiiqaa 7 sekondii 52 fi maayikiroo sekondii 1 kan qabamedha. Dorgommii bara 2025tiin sa'aatii fooyya'aa kan qabu atileetiin Morookoo Soofiyaan Elbaakaaliin morkiin Lammeechaa Girmaa waliin taasisu gamanumaa xiyyeeffannoo argateera. Atileetiin Itoophiyaa Saamu'eel Firoo barana atileetota sa'aatii saffisaa qaban keessaa sadarkaa 3ffaarra jira. The Arab Games closing in a 2:58 and that's what I kind of look for. You can do that on your own.
Gommii gufachiisaa meetira 3,000 fageenya dubartootaatiin atileetonni sa'aatii saffisoo addunyaa qaban hirmaachuun dorgommichi akka cimu eegama. Shaampiyoonni addunyaa fi olompikii Wilfred Yaavii fi atileetiin Ugaandaa olompikii Tookiyootiin lammaffaa baate Peerut Chemutai akkasuma badhaafamtuu meedaaliyaa naasii Feez Cherootee atileetota ciccimoo dorgommichaan qooda fudhatanidha. Atileetonni Itiyoophiyaa Simboo Alamaayyoo, Loomii Mul'ataa fi Alamnet Waaleen hirmaatu. Seenaa dorgommii kanaatiin seenaa jabaa kan hin qabne Itiyoophiyaan bara kana waan addaa ni mul'istiif eegama. In the world this year, heartache of 4th in Doha, 4th in Eugene, but it's all gold for Winifred Yavi tonight. A brilliant run, 8:54. Chepkoech takes the silver. Rotumura shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatti wal qabatanii yoon darbu atileet Dirribii Waltajjii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatiin ala taatee jirti. Meetira 1,500 kan gara Tookiyoo imalta atileet Dirribii Waltajjii sababa qorichaa humna dabalataa qorannoo eeyyamuu diddeef dorgommicha keessaa haquu atileetiksiin addunyaa beeksisee jira. Garee Athletics Integrity Unity akka jedhate Dirribiin saamudaa barbaachisu kennuu diduun dambii farra qorichaa humna dabalataa waan cabsiteef dorgommicha keessaa baatee jedhee jira. Dirribiin shaampiyoonaa darbeen Budaapest irratti sadarkaa lammaffaan xumuruun meedaaliyaa meetii Itoophiyaa fiduun ishee ni yaadatama.